Egaa har'a waa sadii isinitti dubbachuufan dhufe. Tokkoffaan abdiin suuraa mana yaalaa keessa ture. Nutti mul'isaa jira, poostii gochaa jira, fayyee jira, nagoomsaa jira namoota jedhaniitu dhaga'ama miidiyaa kanarraa. Mormi koo kun amma bulaa deemuun na jabaachaa, amma bulaa deemuun na qaami koo akka kanatti jira jechuudha. Sarjirii kan barbaadu morma koo kana akkasumallee gurra koo kana akkasumallee iji koo bitaan kun baay'ee na rakkisa jechuudha. Amma bulaa deemuun jabaachaa dhaqna ta'aa gatii deemuu fi yookaan sarjirii ta'ellee asiin gatii jabaachaa deemuuf sababiinsaa morma koo kana naanna'ee hunda isaarra jechuudha. Miila koo kanarraati fuudhameetu gogaan irratti hojjetame jechuudha. Gogaa haaraan kun baay'ee wal harkisa achumatti jabaachaa deema socho'u taanaan hin jabaata jechuudha. Anammoo ofirra galagaluullee hin danda'u. So kanaaf hatattamaan utuu yeroo hin fudhatiin akka yaalamuuf warri deeggarsa naa gochaa turtanis galatooma. Ammallee warri deeggarsa naa gochuuf jettan hatattamaan akkasiin naa gootan kabajaa fi jaalala obbolummaatiin isin gaafadha jechuudha. Faalaan keessa jiru kana fakkaata jechuudha. Itti aansuudhaan inni lammaffaa viidiyoo kana waraabuuf kan na dirqisiise. Namoonni nama dhuunfaa kamirratti maallaqa maqaa kootiin gashitan maallaqi keessan saantibii tokkollee na bira hin geenye namoota kana tokko tokkoon gatii walitti deebinuu fi inshaallah amma tiitoof gochuurraa ofirraanfachiisu dhukkuba koo ofirraanfachiisuu yaadduuf cinqee ofirraanfachiisuu gatii jiruu fi amma maqaa namaa dubbachuu hin barbaadu yaala koo booda garuu inshaallah walitti deebinu. Isin warri maallaqa ergitan rasiitii keessan na erguun dagatiina warri na ergitanis jirtu galatooma. Warri gocha kana raawwatan immoo hundumti isaanii yaala koo booda gocha isaaniif gaabbuu akka isaan danda'anitti gara hawaasaatti finnee irratti dubbachuun hin danda'ama jechuudha. Rasiitii keessan karaa telegiraamii 919533120 jedhu irratti nu erguu dandeessu jechuudha. Rasiitii keessan isin warra galataati garuu maallaqa keessan karaa kamiinuu nama dhuunfaa eenyuun ta'e eenyuun karaa nama dhuunfaa tokkollee maallaqii deeggarsaaf nu bira ga'e tokkollee hin jiru jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa dirqamsiisee wanti harana fide akkuma beekamu hospitaalii biyya keessaa Keerlaand riferii naa barreessee ture jechuudha. Riferiin kunis biyya Turkiitti ilaalamee qorannoo erga gaggeeffame booda yaalii koof wanti taasifamu performaan naa deebi'ee ture. Performaan naa deebi'ee tures maallaqii isaan na gaafatanii doolaara Ameerikaa 55,400 yookiin immoo qarshii Itoophiyaatti miliyoona 10. Kana jechuun qarshii muraasa qofa na hanqataa jechuudha. Egaan akkuma beekamu amma kan nu irra jirru gara miliyoona 4 wayiidha. Gara miliyoona 6 nu hanqata jechuudha. Isa kanaaf namooti rabbi isin laaffise namooti waa rabbi waa isin bira kaate deeggarsa keessan haalaan deeggarsa obboloota koo deeggarsa obboleettii koo haalaan yeroo ammaa kana gatii na barbaachisuu fi akka na cina dhaabbattan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Kanaaf qarshii miliyoona 6 jechuun namoota baay'eef yoo walitti dhufaniif xiqqaadha. Anaaf garuu ba'aa guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf yaa obboloota ko rabbi hamaa kana fakkaatu rakkina kana fakkaatu adagaa kana fakkaatu isinirraa haa qabu jecha deeggarsi keessan humni keessan yaadaan kallattii garaagaraatiin nu deeggaruun baay'ee waan na barbaachisee fi akka obboleessa tokkootti akka obboleettii tokkootti akkasiin na bira dhaabbattan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Viidiyoo kana waraabuun koo jaaladhe osoo hin taane dirqama jireenyaa waan ta'eef tarii viidiyoo kana isa dhumaaf waraabata isa jalqabaatillee. Viidiyoon sinima maraa bira ga'ee sheerii godhamuu fi waan sana osoo danda'e deeqaa lamaan keessatti inni illee irra deebi'ee bakka namni kun jirutti osoo dubbatee ibse jechuu barbaade. Maaliif namni uf qopheessa waan ta'eef yoo danda'e dubbachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yaala isa barbaachisa. Waan dubbachuu dandeenya abdi. Inni dubbadha eeyyee galatooma jazaakumullah. Viidiyoo san keessatti dubbatte sana hawaasni kun dhagahuu qaba jechuu barbaadeeti. Ulfaadha. Dhugaa dubbachuu fi jalqaba irratti hawaasa rabbiin obbolaa godhee na badhaase uummata musliimaa hundayyuu baay'een galateeffachuu jaalladha. Uummata musliimaa hundayyuu baay'een galateeffachuu. Kallattii garaagaraa keessatti yaadaan qaamaan waan hundaan na cina dhaabbatanii na jajjabeessanii haga har'aatti utuu nan nuffiini namootni na wajjin turanii rabbii jazaa keessan haa kafalu jechuun hin jaalladha. Itti aansuudhaan immoo dhugaa dubbachuudhaaf dur gaafanii fayyaa ture nan hojjedha nan ba'aa nan gala akka nama tokko bakka madda galii mataa kootiin qaba namoonni na beekan ni jiranii
Ustaas Abaazaar fa'aa, Ustaas Maadiin fa'aa namoota wajjin oolluudha. Chaalenjii gurguddaa hedduu keessa nama darbee garuu nama dhokfate jiraatudhaani. Batalee Abaazaar sirriitti na beeka. Biqinaatoo wajjin hojjennu kun daa'aadha waan ta'eef hojii gaarii qaamaan mul'atu, ijaan mul'atu hawaasi kun akka arguun barbaada malee wantoota an keessa jiru namni akka argu tasallee hin barbaadu. Daawaa jechuun afaan qofaan osoo hin taane jireenyaan illee gatii ta'ee fi waan gaarii naa ta'e qofa namni akka arguun jaalladha. Kanaaf jecha waa hedduu dabarsee waa hedduu danda'ee waa hedduu baadheen sadarkaa kana ga'ee isheen kun garuu xiqqoo ishee natti ulfaattee humna koo gararraa taatee hawaasi koo akkanaaf dubbatuuf fedhii kooti. Waan baay'eedha wanti hojjetame wanti darbame waan baay'eedha. Already abdiin kaleessaa dhugaa dubbachuuf hin jiru. Amma abdii isa gurraan qabnetu jira. Abdii isa fuulli isaa badeetu jira. Inshaallah waan rabbi naa jaallateen hin jaalladha. Waan rabbi naa fedhe nan fedha waan ta'eef hin deebi'a. Hundumtuu harka rabbii jira balleessuunis tolchuunis. Harka rabbii akka hin jiru immoo nan amana rabbii koorraa abdiin kutadhu. Kaleessa IC keessatti gaafa hin jiru. Gaafa namni tokko na bira hin jirre du'a keessaa sana fuudhee akka nama isin wajjin dubbadhu kan na godhe rabbi har'as bifa koo haala koo hundumaa sirreessuu akka danda'u ni amana. Dhugaa dubbachuudhaaf namootan kaleessa wajjin ture gaafan argu imimmaantu na dursa jechuun nama waan ta'eef wanti natti dhaga'amu hedduun ni jiraata. Nama hundumaatti immoo miira ofiin ibsatanii alhamdulillah fayyaadhaan jedha. Akka carraa yaalaaf gaafan boo namoonni karaa irratti na argu. Abdiin fayyee karaa irra jira naan jedhu. An garuu yaala koo hordofuudhaaf hospitaala deemee gaafan galuu dhiqadhee madaaqu maal ta'e gaafan galuu. Anillee akkasitti tafaa olanaa toluun namaa natti tola abdiin fayyada naan jechuun natti tola. Anillee fayyada jedheen ofitti hima. Amma garuu wanti jiru rifeerii naa barreessanii hospitaala biyya keessaa Turkii irraatii performaan naa deebi'ee jira. Performaan naa deebi'ee qarshii doolaara Ameerikaa 55,400dha. Qarshiin kun immoo humna koon holiidha dhugaa dubbachuuf bakka hojii koollee gurguree qabeenyaan qabu kamiyyuu waan mana keessaas baasii gurguree yaalamuudhaaf yaaleera. Beeka Sultaan Alkeeriin beeka Abaazaariin wallaahi guyyaa tokko qarshii 40,000 qaba shaashamannee sagantaa futuu deemaa jirru kaashii baadhee deema jechuudha qarshii 40,000 kadhataa futuu irruu dubartoota karaa irraa rakkatanii futuu daa'imaa futuu wallaahi gaafa shaashamannee ga'u qarshii 40,000 sun na harka hin jiru. Kana warra na bira jiru beeka warra akka Sultaan fa'aa Ustaas Maadii fa'aa Abaazaarii fa'aa beekani kun iddoo namni jiru tanaasaa jira waan ta'eef ijoollee shaadaa qabatan namoota lakkoofsa hin qabne kan mana kiraa irraa kaffalu kan gargaaru kan ba'aan isaanii hundumtuu narra ture kana bareechanii namoonni as keessa jiran beeku. Har'a immoo carraan akkas ta'e waan jechuun waan namaa salphatu jira waan ulfaatu jira. Maallaqi kun maallaqa guddaadha. Yoo walitti dhufne garuu waan xiqqaadha waan ta'eef mormi koo baay'ee na dhukkubaa amman of gajjachuu dadhabutti amman ofirra naanna'uu dadhabutti amma kunoo Suudii Jamaal fana bira jiru na arganii qaamaan kun na bira bulannee wajjin jirra jechuudha amma. Gurri koo bitaan irra hin jiru iji koo bitaan na rakkisa. Kun immoo waan hojjetamuu danda'udha. Hospitaalillee hojjetamuu danda'a jedhee waan itti amaneef maallaqa kana murteessee asii as nuu deebisee jira jechuudha. Nama qalbii qabuuf abbootiin qabeenyaa musliimii qabu namni 10 yoo jiraate kun omaayyuu amma kanarratti nama naasofsiisu. Kana jedhee haasa'uun hin danda'u waan akkasii haasa'uu hin danda'u nama gargaaruutti hin gammada. Anoon beeku kanarraan kana fi alhamdulillah rabbii koo waan naa jaallate nan jaalladha waan naa kenneera. Isatu kenna isatu fudhatasi waan narra geemu waan nabii ayyuu bira ga'e hin caalu waan salphaadha waan xiqqaadha jechuu barbaadeen waan yaalamudha waan fayyudha. Rabbiin koo kana fayyisu abdii irraa qaba. Kanarraan kana fi haasawwan amma wanni kun wanna beellama qabamoo Ardallee hin danda'a. Gatii maallaqii bakka sana nuun geenyee firri nama maallaqa waan qabuuf taa'aa jira malee ardallee hin danda'a pirooses gochuun.
Abdi qarshiin sana hangam takka sirratti nu himi. Qarshiin sun naannoo gara miliyoona 7 waliin irratti akkasi. Ati amma walii galatti piroosesa kan keessan deemtee fixattee dhufuudhaaf miliyoona 7 heeruudha. Akkasi eeyya. Tamam. Qarshii isaan nu gaafatan gara miliyoona 10 wayiidha. Maallaqa Itoophiyaa. Nagas taa'ee 55 jiru gara 10 fi 10.